Yooyaa harka fuunee jirra jirtu jenneerra kun yooyaatu anammoo Saifuu Fiqiruuti karaa kanaan kan isigaa jiru like subscribe comment gochuudhaan yaada keessanis soo qabaatan comment gochuudhaan jala nu kaa'uu dandeessu haala wanta haraarratti kan hojjetamu yoo ndagogoroo jedhees yoo na jajjabeessuu barbaadanis comment irratti na kaa'uu na barreessuu dandeessu jechuudha like share gochuu moo hin dagatin ammaati keenya taa'enna har'a akka beekamu sirba tokkoon isinii fidee dhufe sirbi kun biyya warraaqsaa jira dhugaa dubbachuudhaaf sirba baay'ee jabaadha daqiiqaadhuma sirbi kun gallakkifamee irraa kaasee tanani sirba kana kan seeraan dhaggeeffachaa ture jechuudha yaadni isaa maali fakkaata kan jedhu irratti hojjechuudhaaf jechuudha sirba kana irratti akkamitti lyriksiin isaa maal fakkaata yaada maalii qabaate waraabbiin isaa akkamii directingiin isaa akkamii baay'inaan kanana laaluu barbaadu sirba keessatti directingin laaluu barbaadani jalqaba direct akkamitti ta'e kan jedhu second immoo qulqullina isaanii ilaala lyriksiin yaa inni dirqama jechuudha isa laalleeti yaada wajjin directingin isaa deemeraayee kan jedhu laalla jechuudha kana keessatti sirbi kun garaa isin ni yesiisu jechuudha sirbi kun sirba sadan obsa yosan geetaawuni sirba kana jechuudha sirba kana irratti reaction irratti hojjenna anis kuno shimala koo qabadhee taa'ee jira irratti dhichisne jechuudha shamarran lama qabadhee dhufeen jira booda irratti dhichisaan isiniin bohaarse jechuudha wajjiniin dhichisna sirba yosaniin jechuudha imee sirbi yosan maal fakkaata kara yosanitti yaadeemu jedha yooyyaa jenneera akka seeraatti fardi inni dhamu fardi ni garmaama malee oo alkan ta'e inni ta iddoo bulutti jechuudha guyyaa garuu fardi ni nyaata garbuu isaanii nyaata ni garmaama abbaan ittiin garmaama jechuudha akkaataan itti seene fardi hidhamee jira jechuudha akkaataan yoosanii fi shubbistoonni keenya qarrooleen keenya itti dhaabatan immoo baay'ee namatti tola haadha siiqooleen keenya fi abbaa gadaanis akkasuma waanuma serious ta'anii dhaabbatanii akkaataan itti dhaabbatan nama sodaachisa yaada maalii akka qabaatan immoo ni ilaalla jechuudha yoosan wanna tokkoon arge mucaan cabee sukkumamaa maal akka ta'e cabeellee hin beeku cabee sukkumamaa jira amma lyriksii isaan jalqabne inni kaan immoo dibbee rukutaa jira kaan cabee sukkumamaa inni kaan dibbee rukutaa waa'ee kanatu na kofalsiise nama ajaa'ibsiise jechuudha leencoodha kan direct kan godhe leencoo Fiqiruudha mucaa jabaa jechuudha leencoo Fiqiruu dhugaa dubbachuudha hojii hamma har'a hojjete keessaa ani kanan hin jaalanne hin jiru mucaa jabaadha leencoon jechuudha emee akka simboolitti lamaan takka argeera funduratti immoo maal akka laallu wajjiniin ilaalla jechuudha kara sirbaati Fardi ko bangatu, ma ko bagate, ide garbunachu, luga manyate. Fardi ko bangatu, ma ko bagata eda, dide garbunyatu, luga manyate eda. Walin ayechu yanisa, malifi wani akka lyriksitti waan hin taanetu ta'aa jira waan ta'uu qabu immoo ta'an jiru jechuudha fardi garbuu nyaata malee lugama nyaatu garbuu didee jechuudha
akkaataan sammuun isaallee kana barreesse baay'een ajaa'ibsiifadha yoo san leeriksii cimaa barreessa yoo seema akka beekamu jechuudha. Kana keessatti immoo leeriksii yoo jennu dhiyeenya kanarratti illee obomboleettii isatu barreesse sirboota isaas ofumaaf barreessa yoo san Geetahuun jechuudha. Barreessaas cimaadha jechuu kooti beekadha sirba hoo barbaadan sirba ciccimaa yoo san jala. Shubbisa baay'ee miidhagaa laayitingii bareedaa wajjiniin kan hojjetan Shimallistuu Waraabee akkaataan isin kompoozishinii isaa hojjetan baay'ee ni bareeda waraabbiinsa jechuudha. Shubbistootaaf immoo isteejii irratti kan waraabamani isteejii irratti yeroo waraabamu isteejiin yoo socho'u ta'e ulfaataadha garuu akkaataan isaan immoo isa darbanii shubbisa gaarii nu qopheessan baay'ee ni bareeda jechuudha. Dibbeen akkaataa dibbeen riitimii wajjin seenu editaras Galatoomiin jedha baay'ee ni miidhaga amma ammaatti himee ilaallu. Icha sanyii gootaa yootu qalloleessa golachuu beeku maatuttu kanii tola nurraa eegu. Icha sanyii gootaa yootu qalloleessa golachuu beeku maatuttu kanii tola nurraa eegu. Naana machangoo naana. Kanan biraa maana yaadadhe mucaan sukkuumamaa jira jechuun harka cabeeti kan sukkuumamaa jiru garuu akka daarektingiitti akka yaada kootiitti leencoo maal akka yaadden beeku akka yaada kootiitti garuu namni daarektingiidhaan sukkuumamaa jiru yookaan harki cabaa ta'e argaa jirru maalinni nama waa gootee akkan goonetti olaalamtu harka cabaa jedhama jechuudha. For example, nama bu'aa tokko buuteetta nama gargaarteetta garuu namni sun akka isin gargaarre yoo si ilaalu ta'e harka cabaa si jechisiisa jechuudha. Baay'ee jaaladheera. Kanan biraa immoo baay'inaan qilleensa irra deemaa ture bulloon jechuudha. Laalaan ture akkuma sirbi kumbeetti waa'ee bulloo kaasaa turani jechuun namoonni adda addaa bullooni fardi Oromoo bullooni diimaa fi adda irratti immoo adii kan qabudha bullooni jedhanii baay'ee farda keessan beekaa jedhameen asiif achi deemaa ture jechuudha. Garuu namoonni kana gootan jalqaba sirba kan akkamitti akka hojjetame bu'aa maalii akkatti bu'e irratti akkamitti akka dhamaani ilaaluu isinirra jira. Dursa qeequun dura jajjabeessitaniiti iddoo kanatti garuu iddoo akkas ta'e ture akkasii bar jettaniiti himtu malee qeequudhaaf hin kaatinaa hin jedha. Kanan biraa immoo wantoonni jedhame hunduu simbooliidha sirbi wanni tokko jedhame deemnee fiignee yookaan isa keessatti hin galchamu jechuudha. Yaada ibsuu barbaadanii yaada san ibsaniiru akka kootitti jechuudha. Kunoo bulloonidha jira. Bulloon diimaas ta'e gurraachas ta'e adiis ta'e yaada san oonu naa ibsu ta'e akka kootitti nan fudhadha jechuudha. Kanaafuu yaada yoo kenninu dura jajjabeessanii kan hojjetteetta garuu iddoo tanatti immoo oduu sirreessite gaarii ture
intaane garuu kara fuulduraatti immoo sirreessine jechuudha. Kanan argee kana sirreessinu hin jedha. Kanan biraa immoo oo namni waa tokko piggoodhee haasawtee ditteelii waa sana laaleera jechuudha. Attentionii argateera jechuudha sirbi kun akka kootitti jechuudha. Sirba miidhagaadha jechuudha. Kanaafuu haa dhaggeeffannu. Dhugaa dubbachuudhaaf yaa lammacha fardaa yoo kaate tolaa'edha. Lammachi sangaa yoo qoote tolaa. Lammachi harree yoo baate tolaa'e. Kana jechuun maal jechuudha? Hundi keenya iyyuu waan nu galchu qofa hojjechuudha jechuudha. Akka walaloon sanaa galatte jechuudha. Ergaa cimaadha kun baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Dhugaa dubbachuudha. Walaloo cimaadha. Yaada cimaadha akka kooti. Goota marartuu goota dhabanii callifachuun ooda dhiiga marartuu sana nu barbaadaedha. Dhugaa asee dhugaa dubbachuudhaaf ergaa cimaadha akka kootitti. Galatoomii eessan. By the way, yaada cimaadha leencoo galatoomeen jedha. Yeroo akka seeraatti yookaan akka aadaa keenyaatti fardi yoomillee garbuu didee hin beeku. Garbuu didee jechuudha. Baay'ee ajaa'iba akka kootitti. Yaada kana keessatti maal kaasee bulloon hidhaan fedhu jedhee bulloon hiikameera bulloon yoo hiikamu akkamitti akka kaataa jiru ibseera jechuudha. Baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Hojii baay'ee bareedaadha. Sirboonni akkasii riitmiin akkasii immoo dhiichisaaf illee akkaataa namatti tolan adda jechuudha. Amma shamarran sadii wajjin isaanis nan dhiichisa rakkoon qabu isa keessatti hojii baay'ee bareedaadha jechuudha. Kanan biraa immoo yaada kaasuu barbaade yeroo baay'ee yoo ilaalu shubbisa keessatti jechuudha. Yeroo tapha ulee qabaates rufarratti sirbi Oromoo isatti yoo sirbite akka miidhagu agarsiisaniiru jechuudha. Stage irra baasanii waraabanii laayitingii fayyadamanii amma ijoolleen baay'een akkasitti fayyadamaa jiru. Baay'ee miidhagaadha jechuudha.
Okay, sadan obsa yosan geetaahun ture jechuudha kan nu wajjin ture sirba kana kan nu affeere sirba baay'ee bareedaa ta'e kudhan kenneera. Walaloo, yeedaloo, muuziqaasaa hunda isaa baay'ee jaaladhee Director keenya Leencoo Fiqiruu baay'ee galatoomin jedha. Yaadii ati agarsiiste baay'ee gaariidha dhugaa dubbachuudhaaf akkaataa ati itti ibsite jechuudha baay'ee galatoomi. Cinematographer Shimallisis guddaa galatoomi. Mixing and arrangement Tedimos darbii ilaallaa kan mix godhe jechuudha baay'ee galatoomi. Ashannaafi Mulgeetaa editariidhaan kan cinematographer Elias Drooni wajjin jechuudhaafi hojii bareedaa agarsiisee jira. Hallus kan hojjete Tedimosi lead gitaarii Sibat Ndaala model beekan Kumsa hojii bareedaa hojjete jechuudha. Maasinqoo Saamii Alamaayyoo fi Saaksii Zarihuun Ballaxaa hojii baay'ee miidhaginaa hojjetanii especially director fi yosan geetaawun sirba kana nu affeeru keetiin baay'ee galatoomi. Sirba kanammoo shamarran lama wajjin ta'e immoo dhibuchi isaatiin nagaa koo asinni nagaatti isiniin jedhe jechuudha. Amma sirba ambiraatii wal arginee react walii goonutti nagaa nu ta'a isiniin jaaladhaa. Like, share, subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jedhaa. Nagaa naa ta'a yooyyaa jenneera.